Dhaggeeffattoota keenya seenaan kennaa irraa seenaa gosoota Oromoo keessaa gosoota Oromoo Arsiiti. Oromoon Arsii gurmuu ummataatii fi bal'ina qubsuma lafaatiin Oromoota biroo irraa kan caalu yoo ta'u, Siiqqoo fi Mandoo jedhamee bakka lamatti qoodama. Oromoon Arsii Oromoo biraatiin adda ta'uu baatullee sirna fuudhaa fi heerumaa, sirba, weedduu, ilaallii, faaruu, hamoommota, geega'oo, dhawaata, ayyikkoo fi kan adda addummaa ni qabu. Jechi Arsii, Arsooma, Arsichaa fi Arsummaa, Arsii Hoor jedhamu hundi nama dhaloota gosa Arsii qabu kan ibsu yoo ta'u, Arsoomni maqaa hiddaa fi dhiigaa, tokkummaa fi yaboo yookaan waadaa Arsiin ganama walitti kennattee dhaamsaa akaakilee fi abaabilee ilmaan Siiqqoo Mandooti. Arsoomni nama ilma Arsii ta'e mara biratti maqaa kabajaa, jaalalaa fi obbolummaati. Baalee yookaan Diidaa yoo jennu maqaa lafaati malee ummanni gamana waabee jiru hundinuu Arsii jedhamee beekama. Daangaan lafa qubsuma gara ummata kibbaatiin Siltee, Maaraqoo, Alaabaa, Sidaamaa wajjin yoo ta'u, gara biraatiin Gujii, Booranaa, Ittuu, Anniyyaa, Karrayyuu, Tuulamaa fi Ogaaden waliin wal daangeessa. Durdur Oromoon akkuma walitti galatti amantii waaqeffataa kan hordofaa waan tureef amantiin Arsichaallee waaqeffataa akka ta'e hin shakkisiisu. Yeroo booda garuu Oromoonni naannoo biroo amantii Islaamaa, Kiristaanaa fi waaqeffataa wayita hordofuu eegalanitti Oromoon Arsii akkuma barreentummaa birootti sababa adda addaatiin amantaa Islaamaa hordofuu eegalanii. Irra caalaan Oromoo Tuulamaa amantii Kiristaanaa akkuma hordofu, Oromoon Arsii Siiqqoo Mandoo Oromoo barreentummaa birootiin haaluma wal fakkaatuun martinuu amantii Islaamaa kan hordofan ta'uu ni beekama. Har'allee namni gosni ilmaan Arsii ta'e hundinuu jechuun ni danda'ama. Dhibbeentaan 99 amantii Islaamaa hordofaa. Arsii keessa gosti yoo abaarte nama balleessitu, yoo eebbistu nama badhaastu ni jiranii jedhamee dubbatama. Isaanis Awaan shanan jedhamanii waamamu. Gosti kunniin Amiinyaa, Ablujaanaa, Arboonyee, Ataabaa fi Adamoonyee fa'a. Miseensonni gosa shananii kanaa Arsii biratti kabajamaadha. Arsii keessaa gosti amantii Islaamaa fudhatan gosa kan akka ta'e himama. Warri kunniin Asharafa gosa guddaa fi kabajamtuu ofiin jedhu. Ilmaan Arsiin ilmaan lama qaba. Isaanis Siiqqoo fi Mandoo jedhamu. Siiqqoon ilmaan 5 qaba. Mandoon ilmaan 7 qaba. Ilmaan Siiqqoo shanan Bullaallaa, Wacaalee, Waajii, Jaawii fi Illaanii jedhamu. Bullaallaa ilmaan 7 qaba. Isaanis Ijoo, Ariyaa, Wogolchoo, Abuunaa, Iliinshoo, Abbuu, Mannoosa jedhamuun. Wacaaleen ilmaan 3 qaba. Isaanis Itayyaa, Booruu, Utaalaa, Waajii. Waajiin ilmaan 7 qaba. Isaanis Jaarsuu, Faarsuu, Dhiiban, Ultayyaa, Hodhaa, Alii, Folkaa jedhamu. Jaawwiin ilmaan 10 qaba. Isaanis Geetara, Sabroo, Masraajjii, Waaxee, Qaasoo, Daagulee, Ginboota, Huubee, Amiinyaa, Turaara jedhamuun. Ilaaniin ilmaan 2 qaba. Isaanis Ada'aa, Ruqas jedhamu. Ilmaan Mandoo 7 Raayituu, Awattuu, Karaara, Karrayyuu, Meettaa, Arroojjii, Garjeeda jedhamu. Akka abbaan kitaaba seenaa fi qabsoo Oromoota dubbatetti immoo ilmaan Mandoo 7 maqaa isaanii akkasii gadii kana ta'a. Raayyaa, Kajawaa, Awattuu, Waanama, Utaa, Waayyuu, Biltuu Harroojjii jedhamu. Raayyaan ilmaan Mandoo keessaa hangafa yoo ta'u, ilmaan gosa 33 qaba. Abbakara, Adaabbaa, Amoolaa, Baabayee, Baamoo, Badii, Beebee, Daawwee, Dayyuu, Dawaadiina, Dha'ee, Doodaa, Dubaraa, Garoora, Garjeeda, Geetara, Gidaala, Gohangira, Hamida, Uxee, Illaasa, Loodee, Obboraa, Qaasoo, Salmalee, Samuu, Shafila, Shakmara, Sheelada, Sheedama, Sinaana, Soojii jedhamu. Soojii Olaashee jedhamuun bakka 33tti qoodama. Kanas seenaan keenya har'aa kana fakkaata. Waan nu dhageeffattaniif galatoomaa.